Harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan isiniin jecha. Egaa har'a amma akkuma beektan jechuudha roozaan waan boossuuf yookaan waan garaan ishee badee boossuuf jechuudha dubbatteeti jirti. Isinis akkuma dhageessan jechuudha. Egaa dubbii ishii keessatti ana wanti garaana nyaate tokko jira. Nama jaalachuun miidhaa akka qabu akkasumas immoo nama amananii itti ofgatu miidhaa akkamii akka qabu jechuudha kanan irraa hubadhe. Maaliif silas namni waan gaarii naaf haa godhu jedhaniiti miti kan namatti siqanii yookaan kan namatti madaqanii namni gaarummaa ofiitiin gaarummaa mataa ofiitii fi gaafa gaarii hojjetu matuma keetiif gammadda. Roozan immoo nama jaalachuu isheetiin yookaan nama sana waan jaalattuuf amanteetti siquu isheetii fi wanti ishiin balleessite tokkollee hin jiru jechuudha. Nama jaalatan tokko ittuma of gatu nama jaalatan tokko immoo waan nama miidhu namatti fakkaatu namni jaalatanii garuuti immoo namni jaalatan hedduu baay'isee nama miidha jechuudha. Baay'iseeti namni jaalatan baay'iseeti nama miidha. Kanaafuu roozaa obboleetti teenya wanti hin darbine hin jiru namaan wallolteedhaaf namatti aarteedhaaf akkasitti boonke tariitii yeroo jalqabaa ta'uu danda'a nama wal dhabuun kee kanatti malee yeroo ammaa kana keessatti hiriyaan waliin wal jaalatanii waliin turanis yeroo wal dhabanii ni argama jechuudha. Maaliif namni walitti hin buune hin jiru jireenya keessatti jechuudha. Bakka kamittuu hiriyaan walitti hin buune hin jiru jechuudha. Tariitii namni tokko wallollee hin beeknu jechuu danda'u. Garuu immoo wallolu maaliif wallolu tariitii wanti hiriyaan ta'e hojjetu sun yookaan hiriyaan kee hojjetu si gammachiisuu dhabuu danda'a sii galee. Gaaris ati gaaris hojjedhu badaas hojjedhu jechuudha. Nama gammachiisuuf homaa takkan hojjetin jechuun barbaada asirratti gorsa jechuudha. Kun walumaa gala keenyaa fi hordoftoota keenyallee nama gammachiisuudhaaf waa tokko hin raawwatina. Ofii keessanii mataa keessanii wanta na baasa ani ofii kiyyatti itti amanee hojjedha malee namni nattaa gammaduuf hin hojjedhu. Akkasumas immoo namni na jaalatuuf nama tokko hin jaaladhu jechuudha. Dirqama namni ani jaaladhu sun na jaalachuu hin qabu jechuudha. Sinii galee na jaalachuu hin qabu jechuudha. Yookaan immoo akkana ni jedhetti na deemuu dhabuu danda'a namni sun jechuudha. Dhiirasaa taatu shamarran jechuudha. Akka nuti yaadne yeroo baay'ee nuuf ta'uu dhabuu danda'a. Kun immoo waan baay'ee ulfaatu miti roozaa teenya hin booyidhe garaa siin badini. Egaa nama si miidhallee nutti himullee baattu egaa amma namni si boochise namatti wal dhabdellee nutti himullee baattu akka fayyaa taatee ammoo aarisuu sirraa galte akka gama keenya dhufteedha kanatti nu ibsaatii jirtu. Egaa baga haarii qabbaneeffatte aariin keemmoo qabbana caalaa hin booyisiin jechuun jaalanna. Dhugaa baay'ee garaan nama bada jechuudha nama tokko gaafa itti of gatanii. Egaa koomantiidhaanis immoo namoonni baay'een nama tokko koomantii wayii kanan arge kuulaniini egaati heerumtee maaliif sirraa fagaattee wantoota akkasiisan argite ishee shakkan jechuudha. Isheedhaan akka waan wal dhabdii qabaattanii wayiiti jechuudha. Namni wal jaalatu numa wal dhaba. Hiriyaa wajjin hojjetu tokko guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko numa wal dhaba. Namni wal dhabuun gaarii ta'ee garuu immoo wal lolanii gaafa achiin walirraa hafanii jechuudha. Kan garaa wal nyaatanii wal lolanii walitti araaramu waanuma jiru jechuudha. Jireenyuma ilma namaa kanatu akkana ta'e. Egaa wanna hojjetu tokko keessatti immoo ergaatu ofitti amanamummaa qabaatte jireenya kee keessatti erga ofitti amanamummaa qabaatte namaaf iddoo kennuun immoo sin barbaachisu jechuudha. Hiriyaa keetis haa ta'uuti yoo ishee si aarsite yookaan yoo inni si aarse illee ati wantoota aarii san dabarsan raawwachuu qabda. Amma namoonni baay'een quraana qaraa sheeka bira deemsiin jedhanii jiru. Atis immoo sheeka birallee deemeen jira mataan illee na dhiisee jira wantoota akkasiisanidha kan dubbattu. Egaa yeroo rakkinni namatti dhufu kophaa ofii callisanii taa'anii boo'urra waan amantiin ofii namaa heeyyamu wantoota akka
dubbisuu kanneen qoraana jechuudha. Inni sunis gaariidha maaliif sammuu keetiifis akka ofitti deebituufis si gargaara jechuudha. Gorsa gaarii siif kennan warri koomentiitis hedduu namatti tola. Egaa kanuma ati immoo yoo OMN irratti na eeggadhaa OMN irratti na eegaa achirratti seenaan koo hundumaa akkasumas nama itti wal dhabe achitti isinitti hima jechaa jirta. Akkasumas immoo warreen Roozaan TikTok irratti hin beekamtu jechuudha. TikTokiin ishii follow 154 moo akkama qaba. TikTokii ishii Rooza Abbii moo akkas jedha. Rooza Abbii jedha. Akkasitti Roozaan nama lamaan jirti dhiiraa fi shamara saban profaayiliin ishii haala saniin dhagaatoo Rooza Abbii jedha. Follow taasisaa fi follown ishii akka guddatuuf barbaaddi. Asii namoota hedduutu ishii beeka garuu TikTok irra hin jirtu jechuudha. Amma gara TikTokii waan dhufaa jirtuu fi egaa hordoftoonni keenya achiin dhagaatoo follow taasisaa jajjabeessa intala qashtii tanasiin hin jenna. Egaa Rooziyyaa teenya nuuf jabaadhu waa hedduu sirraa baranna jennee si eegganna. Namni gaafa miidiyaa kanarra bahu wantoota hedduu namni hordoftoonni keetis sirraa eegganna. Atis immoo wantoota gaggaarii wantoota nama jajjabeessuu danda'an haala jireenya keetii mudannoo jireenya kee keessatti dabarsitee gaafa namaaf qobdu namni immoo sirraa barata jechuudha. Anis ishiin akkas taatee keessa darbiteemi anis immoo rakkoo na mudate kana keessaa nan baa jedhanii namoonni baay'een nama laalanii ofitti amanamummaa godhatan jiru jechuudha. Nama laalanii jireenya ofii keessatti ani eenyudha jedhanii kan of gaafatanii jireenya ofii keessatti gadi dhaabbatan jechuudha. Egaa fakkeenya guddaa nuuf taata jedheetiin si abdadha. Akkasi Rooziyyaa teenya waawwamattu baga haarii kee qabbaneeffattee aarni baga sirraa galtee hin boo'in mataa of hin dhukkubsini. Boo'uun immoo bu'aa tokko fidu jechuudha. Boo'ichi gara laafummaadhaan nama boochisu garuu boo'uun sammuu ofiitiif gaarii miti jechuudha. Sammuun namaa yoo booche mataan si dhukkuba wanta dhibeewwan garaagaraatirra bu'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf yeroo aarte keessatti obsa godhadhu malee akkasittiin hin boo'in siin jechuu barbaada. Egaa ammas waanuma gaariidhaa si eegganna. OMN irratti baatee akka nuuf dubbattu siin jenna. Akkasiidha hordoftoota keenya warri chaanaala kanaaf maatii hin ta'in maatii ta'an hordofaa isin hin jenna. Warri immoo maatii taatanii nu hordoftanii koomentii nuuf barreessitanii hedduu galatooma. Egaa gorsa keenya kanatti nuti yoo haasofnu gorsa keenya kanatti namoonni hedduun kan itti fayyadamanis jiraachuu danda'u. Nus beeknee osoo hin ta'in wantoota namni haasawurraa gochaa namoonni godhanirraa wantoota muuxannoo arganne tokko deebisne yoo akkanatti haasofnu namni birootis immoo daawwattoonni nurraa baratu jechuudha. Edaa namni kun kanaaf akkana hojjete jedhanii jechuudha nurraa wanta tokko muuxannoo fudhata. Akkuma nuti nama laallee isaan laallee ammoo muuxannoo fudhanne. Roozaan maal jette namni gar malee jaalatan tokko akka nama miidhuu fi akkasumas immoo nama jaalatanitti dabarsanii of kennuu dhiisudha jechuudha.